fagaate tokkodha. Innis bakka loon tiksanidha. Loon kana ijoollee asii loon tiksan baay'ee turtii jingoona. Namoonni saawwatisaa turtan miimoorii yeroo saawwatisan ijoollee jara gaa'ee isinii galadhee yaada. Har'a baadiyyaa bareedaadha keessa jirra. Iddoon qilleensi isaas baay'ee namatti tola. Wociin jiru. Waan tokko hin jiru bakka turtii keessan nu waliin haa ta'u. Amma ijoollee loon maal kana deemnee waraabnaa kallattiidhaan turtii keessan nu waliin haa ta'u. Sagaleen fuudhu. Baay'een bareedu. Baay'ee bareeda. Amma sittuu sana gidduu gashidha. Viidiyoo kee abaate. Hayyee jaallattoota keenya mucaa loon sana tiksu bira jirra. Tikseen egaa amala tiksee namni beeku hin beektu hin beelaa hin dheebotaa waan baay'ee dabarsa. Akkam maqaan keenyudha? Gammachiisiidha. Okay, gammachiisiin ammati saawwa kana saawwa meeqa tiksita? Baay'ina saawwa kanaa beektaa? Meeqadha? Sa'a 27. Sa'a 27 hayyee dhaggeeffattoota keenyaa gammachiisiin turtii taasisna. Bakka kana teenyee haasofnaa jechuudha gammachiisiin. Hayyee gammee mee saawwa kana yeroo tiksitu maal fa'aa yaadammati? Margatti hin qaba fayyii malee waan yaadu koon qabu. Jechuun waama bakka borfaa maal fa'aa borfaa maaltu ta'a maal waama akkasii yaadu? Okay, saawwa kee kana keessaa meem tokko yoo badde manaa faana si dheekkamanii beeku? Reebamtee fa'aa beektaa? Goona reeban. Adeekama malee. Adeekama malee si reebanii jechuudha. Hayyee meeme kutaa meeqa baratta? 4. Kutaa 4? Okay, kutaa 4 jechuun baay'eedha deemteetta jechuudha. Barana baraa baate moo akkam? Ittiin darbii malee. Barachaa turte jechuudha suma koronaadhaaf jettee maatii kee gargaaruuf loon tiksaadha. Mee maal fa'aa taphattu qixa saawwa tiksitanitti hiriyoota keeji? Abboosamii fa'aa. Abboosamii Dhookachuu fa'aa taphan. Amma naasa'ii baddee minaan nama nyaatte? Hin barbaanna sammuu. Nyaachistanii laatanii barbaaddu jechuudha. Nyaachisnu batammoo. Waan nyaatus hin jiru jechuudha. Mee oduu durii fa'aa beektaa? Badaan beeku. Waama beektu qabdaa oduu durii keessaa tokko? Hibboo xabiisuma garaagaraa keessaa waan beektu? Waan beektu hin qabdu? Ijoollee jin taphattee hin guddanne waama akkasii. Maal sodaata kun? Hin sodaatin kaa? Nu malee eenyu jira? Eenyu sodaatta? Boriyyuu nama duratti haasa'uudhaaf jabina sii ta'a beektamine. Yoo amma haasoftee nama wajjin haasa'u maal yoo dandeesse bakka ija jabina argatta jechuudha booddee. Oduu durii fa'aa yoo beektateen. Hin beeku oduun. Waama beektu tokko hin qabdu jechuudha. Okay, pause. Hayyee gammee oduun durii gaa afoloota Oromoon gaa afola baay'ee qaba beektaa? Walaloon, oduun, waan akkasii hippoon afola maatiin gara ijoolleerraa gara ijoolleetti darbaa deemudha wanti inni kun jechuudha akka afaan Oromoo sirna gadaa keessattis jechuudha. Oromoon karaa inni ijoollee barsiisu karaa oduu karaa maaloo karaa baay'ee Oromoon ijoollee barsiisaa deema. Oduu orri keessan sitti man keessaa kan yaadattu qabda?
Mee oduu warri keessan yeroo xiqqoo abidda fa'aa bira teessanii taphachaa turtan oduu yaadatu keessaa tokko nu dhaggeeffattoota keenyaaf heera. Ishee oduu durii. Gadi guurii. Ammaa harreef saree ture. Kaatee harreenii naannoo kuntaala olii qabanii narra kaa'uu siinoo ala si buushuu kaayin bannaa jetteen. Amma kaanii wadan. Dhaqanii mana tokko argatan. Achi manicha keemmoo daaraa fa'aa jira. Nan harreen daaraa nyaati. Nana laaqana. Inni laaqi lakkii feenu nyaata waraabessiina. Nana laaqa jetteen. Nina laaqe. Nan. Namatti nyaate. Tokkoon dabaladhaa. Nan. Dhufee waraabessi dhufee nyaatee bojooree biliitii baasuu beektaa onnaan. Man langa shammoo dhaattee biliitii isaa kee baattee nyaattee. Isheenoo biliitii hin qabdu utuu somba qabattee silayyaa oolte yoo jetteen. Nan boriisaa ati manaa waraabessaa moo adda jooranii foon gurrachaa oolte nan mana ishee dhaqee joore nan jetteen joore nan jetteen qoy mana koo bishaan dhugnuuf taanaan qoy mana koo mana dhugnuuf taata. Hayyee daawwattoota keenya sammuun ijoollee gaalaa jiru daa'imummaatti yoo waa barsiistan daa'imummaatti ijoollee kottu hin deemin kottu. Daa'imummaatti ijoollee keessan yoo waa barsiistan ijoollee kan isaan qabatan daa'imummaatti ijoollee keessan waa akka barsiistan amma mucaan kun yeroo xinnummaa isaatii dhagee amma yoonaa sammuu isaa keessa kottu ta'e gammee maaf deemtaati dhaggeeffattooti keenya nutti haaruu danda'u ko tole kutaa ammati asifaatte jechuudha gammee yeroo isaa hawwatisituu qooda waan garaagaraa taphattanii jechuudha kitaaba beekteen dubbistamini kitaaba akkam akkamiifaa dubbisuu sirra irraa saayitii kanatti kutaa afur jechuun kitaaba akka saayinsii fa'aa kitaaba akka herregaa fa'aa as keessatti yoo dubbiste saawwaa yeroo hojjettu si jeequu danda'a garuu kitaaba akka seenaa yookaan saayinsii naannoo fa'aa beektamni saayinsii naannoo herregaleen dubbisna as keessatti herregi manatti qas jedhamee manatti dubbifama waan akka akkas akkasii seenaa garaagaraa asoosamoota fa'aa yoo dubbiste asitti gaariidha yeroo zimettanii masaawwa biras taa'aa ooluun faayidaa isiniin qabu. Kana booddee kitaabuma seenaa anillee siin fida yoo barbaadu qabdu ta'e kitaaba siin kenna kitaabuma garaagaraa kitaaba sammuu kee borati maaliif beekta borati kutaa afur ati borkoo nama guddaa faa ta'u maaliif ijoolleedha sababii taateefati bor nama guddaa taata sii galeera malee saawumati saa sitti haftu miti sii galeera mini barumsa keessanitti cimtanii asiroo teessanii kitaaba dubbisuu qabdu baqa saawwa yeroo akkas tissitan kitaaba dubbisaa saawwatisuu qabdu kottaatis godonyaa saadha mini inni kaameeraa sodaata bakkaata miti. Lama taa'aa kitaaba dubbisaa xabiisa irratti yeroo keessan baay'istanii gubina amma fakkeenyaaf gaaddisuma mukaa jala yoo teessanii jechuma lama yoo bartan ideewufaa yoo bartan gaariidha sirriidha minire kana booddeen dubbista. Kitaaba fudhattee dhuftaa jechuudha. Yoo kitaaba borii kitaaba waraqatuma tokko fudhattee dhufuu qabda bakka bor waan dubbistee hubattee manatti galte. Shizamaan qabu gibaata. Siin fida anas sii fida yoomin sii fida boriin sii fida magaalaa keessaa mootoriin deemuu dhowwaa jiru malee har'a lafa dhufne. Mootorii fudhadhee asumatti si ta'e asuman siin fida rakkinaan qabu kitaabati borfaa dubbistee siin fida hin dubbistaa yaadis kitaaba siniin fida yeroo saawwati sitan isheettaniitu soobdanii naan garuu sinitti fuudhe quufna gara piis bakka jabaadhaashi sinuma kan bor kan nama guddaa ta'e biyya kana miila tokkoon naa hubeettu mini yoo kitaaba dubbistan yoo sammuu keessan keetti yoo waan gaarii yaaddan amma sinii saayitii kanatti. Waan bakka waanuma namni jira meeqatti namni waan ammaa saayitii kana sammuu isaa keetti yaaduu hin qabu sin ijoolleedha. Waan gaarii yoo yaaddan yeroo ijoolleen fa'aa loltu gargar qabu si beektamni ijoolleen tokko fa'aa nu dura akkan argaa turetti ijoolleen xiqqoon yeroo loltu gargar hin qaban namni baay'een siin fa'aa mala akkasii fa'aa yoo of keessatti horachaa deemtanii bor nama guddaa taatu jechuudha. Jabaadhaashi saawwa keessan itti jabaadhaa kitaaba keessan kitaaba maasiin fidaan dubbista atis dirqama dubbista. Gamme jabaadho hayyee jaallattoota keenya qophiin keenya amma maal ture maaliif dhalattoonni asii wal guddatan ijoolleen akkas akkasii yoo sammuu isaanii keessatti waan gaarii uumnee nama cimaa ta'u viidiyoon keenya irraa kana fakkaata kaameraa viidiyoo waraabuudhaan kan na waliin ture Saamii Taayyee jedhama dhumarratti viidiyoo keessa isinii gasha wal bartu asoosama barreessaa jira asoosama tokko barreessaa jira. Achuma irratti ol bartu sirriitti bakki kun gabaa kana baay'ee namatti toluudha. Oosaa irdaati saawwa saajin baay'ee ol jaallata. Hayyeegaa bakka kana jirra
YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Call prank, straight prank waan baay'ee qabadhee isinii dhufaatiin jira. Bor video biraan ol agarraa amma boritti turtii gaariin isiniin jira. Otoo keenya qophiin keenya kan amma daawwachaa turtan ture. Egaa kaameraamaaniin keessan kan video amma kana ana saamii taa'ee ture. Egaa Facebook godhaqaati follow godhaan hordofaa. Egaa mucaa kanaa dhaqaa jajjabeessaa YouTube isaa Booni Tube jedhaati subscribe godhaa fi jajjabeessaa wal jajjabeessuun gaariidha waan ta'eef. Egaan torbanis qophii biraan walitti deebina. Hangasitti isinii YouTube kan subscribe godhaa hordofaa isiniin jenna. Nagaatti.